yaada kana qoodamtee yaada kana mucaan kun sirrii jedhe moo sirriin jenne jettee sirritti na eegda jechuudha. Jabeessi nallee eegi hadha waan an dubbadhu kana keessatti sirritti nallee eegi nagattee na biraan deemini na eegi. Koomentiidhaan yaada kee sirritti xibqiidhaan Oromoon hayyoonni Oromoo warri na jala jirtan ijoolleen Oromoo xiqqaan irraa guddaan ijoolleen Oromoo hayyoota waan taateef hayyoomina keessaniin beekumsa keessaniin sirritti na eegaarra. Waan an irraa dogongore bakkeen kun dogongoraa jaalbariisoo kadir sirreessinaan jedha koomentii keessan laalaatiin haasaa guyyaa irraa kana. Waan jechuu barbaadu dhaaba abaa'oo irraa dubbachuu barbaada. Dhaaba abaa'oo kana sirni ijaarmaa isaa waggaa shan hangoo akka dabarsuudha. Hubadha waggaa 5 sikkoo mandoo bulcha, waggaa 5 maccaatuu lama bulcha, waggaa 5 ituufan banna bulcha, waggaa 5 akkasitti walii dabarsa jechuudha hangoo. Sirni ijaarsa abaa'oo duraa sirni abbaa gadaa akkas jechuudha. Garuu waggaa 50 guutuu sirritti na eegaa isiniin jedhee jira waan haasoo kana keessatti bakka antoo gongoree naa qajeelchaa ijoollee Oromoo hayyoota anaaf hayyuun isin anaaf hayyuun kiyya isin waan dhaabnu kana waan xiraatii qabu jara biraan ga'uu qabna waan ta'eef. Waggaa 50 guutuu isintu bulchee Oromoo tokko godhuu dadhabdanii osoo hangoo qabattanillee isin gadi dhiiftan. Agarte osoo hangoo qabattanillee gadi dhiiftanii osoo hangoon qabatinuu waggaa 50 guutuu dhaabatan irratti mucujettanii yeroo matakka Booranaan dabarsine, yeroo matakka Gujiin dabarsine, yeroo matakka Harargeen dabarsine, yeroo matakka Walloon dabarsine, yeroo matakka Arsiin dabarsine hangootan urga gaafa qabdaniiti, urga gaafa jaarraa abbaa gadaa irraa nyaattaniiti. Lamin altaqayyarem hoggansi kun sirriin eegaa isiniin jedhee jira. Tuulamaa fi macca wal adda tokko miti jedhee sa tuulamni ilmaan barreentuuti macca ammootu ilmaan Booranaatiin hin beeka sanyii kiyya. Jechi koo odaa 5 qabna nuti. Odaan 5 waggaa 5 baallii wal irraa fuudhuu qaba yookaan waggaa 8 akka sirna abbaa gadaatitti. Okay akkana moo akkanaa miti. Maa dabarsee kennuu dhabee waggaa 50 guutuu jijjiirama fiduu dadhabdanii mee yeroo tokko wallotti kenna hangoo kana dabarsaati. Oromoon bilisoomsiti. Mee yeroo tokko yookaan Harargetti kenna yookaan gartee Gujitti kenna yookaan gartee Booranatti kenna yookaan gartee Shawatti kenna. Dhaaba adda bilisummaa uummata Oromoo kana nama Shawaa keessaa bahe yookaan nama Harargee keessaa bahe yookaan nama Arsii keessaa bahe kanatti kennaamee hin laalla waggaa 50 guutuu jijjiirama fiduu dadhabdanii isin. Warri dhiyaa waggaa 50 guutuu keessatti jijjiirama fiduu dadhabdan tokko Oromoo wal taasisuu dadhabdan 2. Agarte osomaa hangoon qabatinuu isin osomaa hangoon qabatinuu hangoo gadhiisuu diddanii gaafa hangoo qabattanillee namni sirna Oromootiin nu bulchitan jedhee isin amanullee hin jiru isin abdatullee hin jiru. Farda garte maal jetti Oromoon mammaaktee dibicha korma bahu haadarrattuu beekanii jennaaniin haadarrattuu beekan jette. Agarte Oromoon Arsii immoo maal jetti ilma baallii qabu gara haadhaatittuu beekanii jetti. Ilmi Oromoo ilmi baallii qabu ilmi baallii Oromtichaaf dabarsee sirna abbaa gadaa saniin nu bulchuu danda'uuf nu hoogganuu danda'u. Ka waggaa 8 yookaan ammoo 5 baallii dabarsee Oromoo kutaa 11 akka inni hooggana ta'u godhu hin jiru. Isin waggaa 50 guutuu achuma affantanii qabdanii Oromoo wal arrabsiisaa, Oromoon gartee wal xiqqeessaa, Oromoo wal jibbaa, Oromoon addaan faca'ee agarte mee atiin hadha osoo hangoon qabatin badhetti hangoota na gadi dhiisu jettee kaan irratti nyaattee, kaan irra fixxee, kaan irratti dhiittee, kaan irra ciniintee tiniin jettu osoo hangoo qabatteellee sirna bilisummaa sirna abbaa gadaa saniin Oromoo bulchite jedhee eenyu si amana. Qaama dhimmi ilaalchatu biraan gaa Oromoo. Anallee sirritti na tiisaa. Waan an dogongorellee naa sirreessaa. Namni nama tiisa hayyoominni aqlii jechuun qalbii miti. Na tiisa haasawa kiyya kanarratti akka tokkocharraan dogongorre. Akka tokkochallee sobatti maynillee sirritti na eegaa warri koomentiidha. Bakka kana sirreessinaan jedha. Bakka kanatti dhugaa jedha. Bakka ammootu ani irraa hambisellee itti naa guuta. Waggaa 50 dhaabatan hoggane jarri kun gareen kun kutaan kun in dandeenye Oromoo waliif fiduu hin dandeenye Oromoo wal ficcisiisuu malee Oromoo wal jibbisiisuu malee Oromoo addaan facaasuu malee oorruu abbaa isaaniitii miti qabsoon Oromoo daldala biizinasiidhaaf oolfatanii itti fayyadamaa jiru malee qabsoon Oromoo galiin geettu aga jarri kun harkaa qabu. Oromollee wal jibbuun dhiisu aga jarri kun harkaa qabu. Oromollee wal ajjeesuun dhiisu aga jarri kun harkaa qabu. Farra nageenya Oromoo diktaatara guddaa Oromoon bilisummaa fida warri jedhu kuni gabrummaa fidaa jira obboleeyyan kiyya qaali.
warra gabrummaa fidu warra qaanyii takka malee wayyaanee deeggare ani waraana bilisummaa uummata Oromooti qaama wayyaaneen deeggarin keessaa isa tokkodha hin deeggarre ogarte gaafsanu hin deeggarre isin garuu warra xawalwaalleedha isin akkamitti xawalwaalleedha qabsoo saba Oromoo gantanii qabsoo wayyaaneetti warra ida'ameedha qabsoon Oromoo yoo Abiy Ahmad jallataa ka ta'u taate Oromoo waliin irra qabsooyna malee wayyaanee waliin irratti hin qabsooynu nuti akka Oromootti Oromoo waliin dhaabni tuni diktaatara dhaabni tuni nu gabroomsite jennee Oromoo waliin irra qabsooyna malee Amaara yookaan wayyaanee waliin irratti hin qabsooynu Abiy Ahmad hangoon isaaf hin ta'u oppiidiyoon Oromoo hogganuun qabdu oppiidiyoo hangoo irraa buusuu qabna yoo ka jennee ka murteessinu taate Oromoo waliin murteessina malee wayyaanee waliin hin murteessinu hiccitii keenya dabarsinee wayyaaneedhaan kenninu hiccitii keenya dabarsinee Benishaangul Gumuziin kenninu hiccitii keenya dabarsinee ummata waraana Oneleef waraana Abdi Illeetiin kenninu walittiin ijaaramu jechuu kiyya nuti hindinne ejjannoon keenya isuma gaassanii sani nuti xawalwaallee miti iddoo takka qabsoo ummata Oromoo gannee gantuu miti nuti warri nu ganee yookaan xawalwaallee wayyaanee jala deemu yookaan nafxanyaa jala deemu isinuma jechuu kiyya ammallee ilmaan Oromoo akka waliin taaneef akka wal jalan deemneef akka waliin gartee hin deemneef akka waliin jaalanneef akka walirratti duulu namni nu godhaa jiru isin gadhiisaa hangoo an dhugaa jirtu isin hima gadhiisaa warri lixaa kun hangoo isinii ga'ee jira paartii kana waggaa 50 itti taphattan alaabaa kana alaabaa dhiigaa alaabaa abboota keenyaa itti taphattan biizinasii godhattan horii dhiigaa fudhattan ittiin daldaltan yibqaachuu amma hangoo gadhiisaa isin ga'ee jira isin namni hangoo gadhiisuu qabu Abiy Ahmad dura jarri lixaa kun ABO keessaa hangoo gadhiisuu qaba yoo isin diddan mootu nuti paartii ABO keessatti paartii gartee kafaa'oo kana qofa keessatti Oromoon akka ijaaramu goona yoo oppiidiyoon illee kan tuffattu taate Oromoo guutuu walii galchinee paartii kafaa'oo keessatti ijaarra jechuudha namni tokko osoo ABO keessatti nafin paartii kana qabsoo keessaa du'aan akka inni boqotu yoo ka gochuu barbaaddan ka ta'u taate malee paartiin kun paartii seenaa qabu paartiin kun gartee paartii maandisa qabsoo uummata Oromooti waan ta'eef paartii maandisa qabsoo uummata Oromootii fi hangafa paartiilee maqaa Oromootiin jiranii waan ta'eef paartii kana ajjeesuu yoo ka barbaaddan taate malee paartii kana du'aan qabsoo uummata Oromoo keessaa akka inni boqotu yoo ka godhuu barbaaddan ka ta'u taate malee jarri kun gadhiisuu qaba hangoo irraa bu'uu qaba 50 amat yegazzaan innasu naachau waggaa 50 namni nu bulche isini Oromoon kana beekuu qaba dura namni hangoo irraa bu'uu qabu Abiy Ahmad dura jarri lixaa kun hangoo irraa bu'uu qaba dura paartii ABO keessatti Oromoon gadi taa'ee sirna tumatee warri gartee paartilee kana keessa jiru miseensi paartii kana wal ga'ee wal dubbisee jara kana hangoo irraa fuudhee yookaa Boorana kennu yookaa Hararge kennu yookaa Walloo kennu yookaa Arsii kennu yookaa Shawaa kennu kanaan ala filannoo biraan qaban kanaan alatti mootuu isin kanan goonu yoo ka jettan taate nuti mootuu garee mormitoota paartii kafaa'oo keessatti Oromoon akka ijaaramu goona jechuudha waraanni bilisummaa uummata Oromollee isin jalaa fuunee akka inni gartee miseensa kafaa'oo ta'u goona jechuudha paartiin kun hin du'a paartii kana ajjeesina akka isiniin jechaa jirru nuti paartii kana akkan ajjeefne paartii kana qabsoo uummata Oromoo keessaa du'aan akkan boqochiifne ammas xawalwaallummaa dhiisaa dhaaba Abiy Ahmad akka itti irratti qabsoo nutu beeka jallinna isaa oppiidiyoo Oromoo waliin murteessina oppiidiyoon angoon isiif gahaa angoo irraa bu'uu qabdi jechuu dura ABO'n hangoo irraa bu'uu qabdi dura jarri amma ABO hogganu kun hangoo irraa bu'uu qaba dura warri waggaa 50 keessatti jijjiirama fiduu dadhabe jijjiirama qeerroon bilisummaa uummata Oromoo fidetti illee warri fayyadamuu dadhabe tokkoffaa dhaaba ABO'ti dhaaba oppiidiyoo caalallee dhaaba ABO'ti agarte dhaaba ABO'tu jijjiirama fiduu dadhabe wallotti kennaa qabsoo tana hin jijjiirama Oromoon hin bilisooma tokkummaan Oromollee hin ijaarama Shawatti kennaa qabsoo tana hoggansi Shawaa ta'uu qaba yookaan Walloo ta'uu qaba nam tokko keessaa filachuu qabna yookaan Boorana ta'uu qaba waan Oromoon dubbachuu sodaattu isinit dubbadhaan haqqii jirtu dhugaa jirtu haga isin bakka sanii kaatanitti Oromoon tokkon ta'u Oromoon rakkoo nama biraa gartee irra Amaara ofirraa dhoorguun dadhabne nafxanyaa ofirraa dhoorguun dadhabne diktaatarri guddaan tokko isin ka maqaa bilisummaa uummata Oromootiin daldalu adda gabrummaa uummata Oromoodha warra gartee mee baallii Daawud Ibsaa waggaa meeqa bulche waggaa 5tti maa dabarsee kennuu dhabe Oromoo kutaa biraati maa kennuu dhabe kutaa Shawaatii maa kennuu dhabe kutaa Harargeetii maa kennuu dhabe kutaa Wallootii maa kennuu dhabe kutaa Booranaatii maa kennuu dhabe Gujiidhaa maa kennuu dhabe waggaa meeqa bulche namni tokko dhaaba tokko waggaa meeqa hogganuu qaba warri bilisummaa fidu Oromoo qalbeeffadhaa dubbii tiyyatan namni tokko paartii tokko keessatti waggaa meeqa hogganuu qaba akka heeraa seera kennaatitti akka sirna kennaatitti akka sirna gadaatitti waggaa 8 yookaan waggaa 5 hammanaa miti waggaa 8 baallii dabarsee kennuu qaba akka heeraa seera kennaatitti
Daawud Ibsaa waggaa 50 bulchee marroo dirribaallee gareen marroo dirribaatiif Daawud Ibsaa tuni walittu waggaa 50 bulchite baalli yoom isii dabarsitee kennitu argine nuti. Eenyutu isii hayyame hangoo irra hin jirtu kontorobaandiidha qabsoon tunu karaa seeraan alaatiin deemaa jirtu jechuu kiyya. Kanatu isin ajjeese qabsoo uummata Oromoo keessatti illee fudhataman qabdan bakkas nun buutan hogganni kunniin hogganni amma jiru kuni guutumaan guututti bakka nun bu'u Oromoo bakka hin bu'u jechuu kiyya. Oromoos bakka hin bu'u ABO's bakka hin bu'u. Marroo dirribaatti qabi Daawud Ibsaatti qabi bakka nun buutan amma booda. Oromoo bakka hin buutan. Yoo ammoo Oromoo bakka bu'uu ka barbaadan taate kutaa biraatiif qabsoo tana dabarsaa kennaa. Wallootti kennaa. Wallootti kennaa. Shawaatti kennaa. Harargeetti kennaa. Waggaa 5 haa nu bulchitu akkasitti akka sirna gadaa sanitti. Odaan 5 Oromoo qabdu waggaa 5 nu haa dabarsu waggaa 5 baallii tana dabarsa. Waggaa 50 irra jirtan ammoo isin irraa bu'aam. Haga isin irraa buunetti qabsoon tuni duute. ABO'leen du'e, paartiin ABO'leen du'e, qabsoon illee jirtu, ijoolleen dhumtellee akkanumaan dhumte, ta duutellee akkanumaan dhiini keessan bishaan ta'e. Takka fudhataman qabu. Eenyuuf duutanii kaayyoon isin duutaniif tokkollee mul'atu jechuudha. Kun dhugaa jira. Kun dhugaa jiru. Bilaashatti duute ka waraana bilisummaa uummata Oromoo keessatti yeroo kanatti duute ammallee baajatallee achitti kennaa jirtu ammallee achi keessa dhumaa jirtu kuni bilaashatti dhiini kee gartee ka Oromootii miti Oromoo bakka hin bu'u jarri. Hin bu'u bakka. Maaliif namni tokko osoo ol hin bahin badhetti sirna tolfata. Baallii waggaa 8 osoo jarri kuni Oromoo kutaa 11 odaa 5 Oromootii ka dabarsu taate sahiha jarri kuni jara haqaati paartii haqaati jechuun hin danda'amu. Paartii tokkicha keessatti ammootuu namnummaan tokko waggaa 50 si bulchu jechuun maal jechuu? Sigale Daawud Ibsaa gaafa filannerraa calqabee Daawud Ibsaa waggaa 8 isaa fixatee silaangoo kana dabarsee kennuu qaba. Waggaa 8 isaa gaafa fixatellee nama gartee baallii Oromoo silaa itti dabarsuu qabu. Oromoo kutaa biraatii dabarsuu qabaami hin dabarsine. Diktaatarri isini gabroonfataalleen isini warri nu gabroomsillee isini warri Tigree fi Amaara jalatti illee nu dhahaa jiru isini isin agarree jirre isini barree jirre jechuudha. Amaaraa fi Tigree jalatti illee warri nu dhahaa jiru Oppiidiyoo maslahaa itti goona ko Oppiidiyoo isini dhibin keessantu nu dhibaa jira. Oppiidiyoo hangoo irraan kaafna hoo jenne Oromoo waliin murteessina sarrakkoon qabu dhiis ko Oppiidiyoo isini dhibin. Inaaffaa akka dubartii masaanuutu akkas isin godha malee isin dhibin ka Oppiidiyoo hangoo irraa kaasuu isin dhibin dhiifadhaa Oromoo irratti hin kaasa Oromoo yoo barbaade Oppiidiyoo hangoo irraa guyyaa 2-3 ittiin fudhattu qawwee dhukaasuu isan barbaachisu Oppiidiyoo hangoo irraa kaasuuf Oromoo nama dadhabaan seyin Oromoo nama da'iifan seyin dhiisaa keessantu nu dhibe ka Oppiidiyootii miti kayyaati dura hangoo irraa namni dura hangoo irraa ka'uu qabu garee tana Oromoo biraatii Oromoo kutaa biraatii baallii dabarsi ati kai isitu waggaa 50 bulchee situ waggaa 50 bulche Oppiidiyoon waggaa 5 kana xumurannaan hin kaati angoorra sun sin dhibin waggaa 5 kana bira achi tartee yoo humnaan ammootuu ka deemtu taate isiilleen muka itti fudhanna gaafsan qawwee itti fudhanna Oppiidiyoonuti gaafsan qawwee itti fudhanna achi dura garuu ati kai achi dura ati kai Oromoon beekaa walii galee baallii itti kenne Oppiidiyoo waggaa 8 ufii tana haa xumurattu lal hamma filannoon itti aanu dhufutti carraan kaysiiti haa xumurattu feetee balleessitee feetee tolchitee raaswaa guddaa ino Oppiidiyoon siigalee kalee hangoo irran turre Oppiidiyoon kalee hangoo itti kennine eega hangoo itti kennine ammootu sirna kenna sirna abbaa gadaatiin Oppiidiyoo irraa hangoon hin fuudhama een fuudhama heeraa seera kennaan akka gartee heeraa seera kenna gartee kalee tumannee lafaa qabnu sanitti hin fuuna nuti Oppiidiyoo irraa ka Oppiidiyoo isin hin dhibin isin ka'aa dura hangoo irraa waggaa muraasa hafeef Oppiidiyoodhaa waggaa muraasa hafeef waggaa kan itti haa xumurattu hamma filannoon itti aanu dhufuutti jaruma tana bulcha haa xumurattu qabsoo karaa nagaatti warri jennuun gaafsan irraa kaafna Oppiidiyoo achi booda yoo jarri hin ka'uu jarri ka jettu taate qawwee itti fudhanna Oppiidiyoo akkasi amma garuu si hangoo sitti kennuu dura Oromoon ati kai baallii dabarsi hangoo sitti sin hangoomsa Oromoo wanni ati deemaa jirtuuf hangoodha Oromoon hangoo sitti hin kennu diktaataratti hangoon kennu Oromoon Oppiidiyoon namni hangoo kennu Oromoodha walii galee keessaaf alaanu namni walii galee Oppiidiyoo irraa hangoo fuudhee baallii dabarsullee Oromoodha. Jaalattanii jibbitanii humnaan nu bulchaan jiru Abiyyiin beekaa Oromoon callisee itti ilaalaa jira. Abiyyiin humnaa wayiitu bulchaan jiru yookaan qawween Oromoo mo'attee bulchaan jiru. Isintu fakkeessa, isintu daldala, isintu soba malee, isintu inaaftuudha malee. Isinii galee kanaaf hangoo irraa dura namni ka'uu qabu namni waggaa 50 paartii tokko hoggana isinii ka'a isin heeraa seera Oromoo cabsitan sirna abbaa gadaa namni cabse isini diktaatarri isini nutu gumeeffachuu qaba Oromoo kutaa 11 nutu gartee hogganuu qaba
gabra keenya ta'uu qabdi, ashkara keenya ta'uu qabdi, nu kaaddimuu qabdi, nuti hoggana Oromoo kutaa 11 jettanii yeroo hunda achirratti ulaaltan jechuudha. Kanaaf hin danda'amu ka'aa hangoorra. Oromoon biraa beekumsallee isin caala, hayyoominallee isin caala, tokkummaa fi jaalala uummata Oromootiif qabullee isin caala. Dhugaa rabbii mee walitti kennaa nu bilisoomsiti. Hoggansa kana tokko taanee keessatti hidhanna. Dhugaa rabbii mee Hararge kennaa, Harargetti kennaame tokko taanee keessatti hidhannee yoosuu bilisummaa finna. Booranatti kennaame tokko taanee afaan tokkoon hidhannee yoosuu bilisummaa finna. Haga isin jirtan garuu isin keessatti tokko hin taanu. Maaliif? Paartii nu gabroonfatu kam akka ta'een beekna nuti. Paartilee maqaa Oromootiin jiru kanneen keessaa kamtu diktaatara kamtu paartii bilisaati isa jedhuun beekna nuti. OPDO caala isintu paartii gabroonfataadha. OPDO caala isintu paartii shorarkeessaadha. OPDO caala isintu gantuudha. OPDO caala isintu xawalwaalleedha. Qabsoo Oromoo irra dhaabbattanii beeytanii hin gantan. Hicciti Oromoo keezii Oromoo fi keeppii Oromoo illee mallaqatti jijjiiratan. Dhiiga Oromootiin daldaltan. Maqaa horii dhiigaa nyaattan. Teettanii horii dhiigaa nyaattan. Kana fooyyessitan malee namni si waliin qabsaa'u hin jiru. Namni si wajjin hidhatu hin jiru. Gareen isin mallaqaan shawwaddanii ummata irraa mallaqa guurtaniitiin hin gaagartee afoo dhaabbattanii ummata kana caccabsiisaa, ummata kana ajjeesisaa, ummata Oromoo laaffiftanii Oromiyaa keessatti lola bantanii Oromoo beelaaf saaxiltanii Oromoo walitti buuftanii Oromoo wal jibbisiiftanii tokkummaa Oromoodhaa facaaftanii diktaatarri guddaan tokko isin, gabroonfataan guddaan tokko isin waan ta'eef hamma isin hangoo gadhiiftanitti paartiin kun hin du'a. Hin du'a, hin caba paartiin kun. Paartiin kun qabsoo ummata Oromoo keessaa du'aan boqata. Dabarsi baallii, dabarsi kenni baallii yookaan ammootu hin danda'amu. Ayichaale qawweedhaan Tigreen nun injifanne. Qawweedhaan Tigreen nun injifanne. Qawweedhaan Amaarri nun injifanne. Maqaa keessan Oromoo maqaa keessan diinni hinjifata. Oromoo maqaa keessan diinni tuffata. Isintu gantuudha. Isintu xawalwaallee nafxanyaa fi wayyaanee jaalallee namni deemu isinuma. Indirect dhugaa jiru kana walitti himuun dirqama jiraan. Dhugaa jiru kana wal sobuun hin barbaachisu. Wal sossobuun illee hin barbaachisu. Nuun qabsaayaa hin jirtan. Nurratti qabsaayaa jirtan. Ila namni dhaaba hin qabne Huseen Mahammad atuu bakka tokko dhaaba hin qabdu jedha. Namni ilaal nama dhaaba hin qabne jechuun obboleessa kiyya qaali nama yookaan Amaara deeggaru yookaan Tigree deeggaru jechuudha. Yaa ilmaan qomaaxaa. Paartii tokko deeggaru mirga hin qabu an paartii tokko sin deeggaru sin jedheera. Qomaaxaa. Yaa ilmaan qomaaxaas jala deemtanii waan barreessina. Biltsiginnaa miti ani abaa'oo miti ani kafaa'oo miti an sin jedhaa jira. Qomaaxaadhaan sirrittiin hubadhaa ani waraana sabaati. Xawalwaallee jechuun nama Amaaratti galu nama diina Oromootti galu. Nama yookaan ammootu wayyaanetti galu xawalwaallee jedhama malee ka yookaan kafaa'oo kalee deeggaru yookaan abaa'oo hadha deeggaru yookaan badhaadhina hadha deeggaru miti xawalwaallee ka jedhamu. Qoshaashaa kunniin paartii Oromooti. Uummata gantuun akkanaatuun dhaaba waan akkasii haasa'u akkasiisan dhaaba. Xawalwaallee jechuun nama diina Oromoo jalatti galu qabsoo Oromoo irraa dhaabbatee jechuudha. Dhaabbata namni hin qabne jara. Dhaabbata namni xawalwaallee jechuun amma Daawud Ibsaa fa'a jechuudha. Marroo Dirribaa fa'a jechuudha. Warra qabsoo Oromoo ganee dhiiga Oromoo ganee wayyaanetti ida'amee jechuudha xawalwaallee jechuun jara. Xawalwaallee addaan baafadhaa baradhaa warra ejjannoon qabne. Nuti ejjannoon kiyyaaf dhaabbanni kiyya ani guutumaan guututti Oromoo bilisoomsuudha. Oromoof qabsaa Oromoodhaaf falmadha. Nama rakkoo qabu hunda isaatu osoo irraan gurri irratti hima. Biltsiginnaa waa balleessinaan mataa keessa gacciree itti himaan. Inquuxayuuf dantaa irraan qabu. Abaa'oo waa balleessinaan mataa keessa gacciree akka ati argitu kana itti himaani. Qaama tokkoofu dhaaba tokkoofu bitamaa miti ani obboleessoo. Waraana dhaabbataa sabaa gaachena dhaabbataa saba kanaati ani obboleessoo. Sii galee. Kanaaf bu'uu namni qabu dura hangoo irraa jira kana. Paartii kana keessatti paartiin kun paartii dimokiraasiin fakkaatu. Paartii bilisa fiduun fakkaatu. Maaliif? Osoo paartiin kun ijaarmaa qabaatee baallii waggaa gartee 5 yookaan 8 dabarsee Oromoo kutaa 11f akkasitti gartee dabarseetiin kan kennu taate. Bakka jarri kun jara bilisa fiduu jedhan. Osoo ati gartee angoo irraan bayi waan ati dalaydu si agarree jirra. Nu malee ilaal nu malee qabsoon teessan nu malee isinin naqamee jira. Oromoon bakka biraa baalaa jedhe wannan hangaasaa Ibrahim. Harargeen hoggansa ta'uu hin danda'u. Walloon hoggansa ta'uu hin danda'u. Shawaan hoggansa Oromoo ta'uu hin danda'u. Arsiin hoggansa Oromoo ta'uu hin danda'u. Booranni hoggansa Oromoo ta'uu hin danda'u. Gujiin hogganaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Isin dhalchee Oromoo biraa guddifate Oromoon. Agartee? Isin dhalcheetiin Oromoo bakka biraa guddifate. Isin malee ilmi Oromoon jiru.
Agartee rakkinni keessan guddaan kana kanarratti namni yaada qabdan koottaa yaada dabalataa warri ibsuu dandeettan kanarratti koottaa seenaa. Dhugaan jiru kan diktaatarri guddaan amma aangoo irraa ka'uu danda'u yookaan Boorana kenni yookaan Jimmatti kenni yookaan Jimmatti kenni nu bilisoomsiti dhugaa rabbii siimaan yookaan Jimmatti kenni ABO'n paartii kana Oromoo Jimmaatitti kenni yookaan Oromoo Harargeetitti kenni yookaan Oromoo Wallootitti kenni hoggansa paartii kana yookaan Oromoo Shawaatitti kenni isin malee hundi isini gantuun malee Oromoon kutaa biraa gantuu miti. Gantuun illee isinuma shira qaxxuun illee isinuma Oromoon biraa kutaa biraa nagaa qabdi dhugama rabbii isinii himaan xan'acha tokkotu foon hunda ajeessaa jedhan isin garuu warra Wallaggaa guutumaan guututti Oromoo Wallaggaa guutumaan guututti namni ajeesse hujiin keessan kalee irraa har guyyaa har'aatti hujii ajaawaa hujii fokkataa namni dalagaa jiru isin namni dalagaa jiru isin okay kanaaf Oromoo kutaa biraatitti kennaa qabsoota yoosan galma geetti. Alaabaallee yoosan gandatti gala yoosan ganda Oromootti gala yoosan caffee seena alaabaallee yookaan ammoo isin kaayyoo kana gartee seensisuu hin dandeettan kaayyoo kanas galmaan ga'uu hin dandeettan goolii galchuu hin dandeenye kuwaasii isinii dhiinne goolii galchuu hin dandeenye asir quxurii tapha gartee kubbaa miilaa isin seensifne kutaa lakkoofsa 10 isinii kennine irratti taphadhaa kuwaasii isinii aqabballee seensisuu hin dandeenye goolii galchuu hin dandeenye isin warra goolii galchuu danda'u miti nuyitti duushiidha jechuu kiyya sirrii miti qabsoon keessan kun sirrii miti. Waggaa 50 guutuu paartiin tokko nama bulche jechuun aysara. Oppiidiyoon amma waggaa meeqa murgaa Abiyyi Ahmad filame. Waggaa meeqa oppiidiyoon barbarana fudhatte. Waggaa hedduu isii hafa ganaa. Dhugama jirtu walii aayimnu waan Oromoon dubbachuu saalfatu ani isinitti hima hin sodaadhu. Waggaa 5 ufii xumurachuu qaba Abiyyi Ahmad. Waggaa 5 booda baalli Oromoo biraatii dabarsuu qaba hagana filannoodhaan. Qawweedhaanii miti. Qawweedhaanii miti. Dhukaasaanii miti. Walirra duuluunii miti. Idmeelikki Oromoo kutaa tokkotti si bulchaan hin danda'amu. Hin danda'amu. Oromoo kutaa biraatii kennuu qaba Abiyyi Ahmad akka sirna abbaa gadaatti. Barana Jimmatu bulchaa jira. Uf dura ammootu fedhu Harargee haa ta'u, fedhu Arsii haa ta'u, fedhu Wallagga haa ta'u, fedhu Walloo haa ta'u. Abbaa fedhe fedhu Boorana haa ta'u, fedhu Gujii haa ta'u baallii dabarsee kenna jechuudha. Jaalatee osoo hin taane Abiyyiin didditti maaliif filannoo uummataati. Yookaan bilisummaan jedhamu yookaan diktaatar humnaan bulchaa jedhamu yookaan karaa nagaatiin hangoo baallii keenya walirraa fudhanna wanni jennuun nuti kanaaf. Barana paartii ABO'tti nu bulchu oppiidiyoon nu bulchu. Barana oppiidiyoon nu bulchu paartii biraatii kennine yoo barbaanne feenu paartii biraa itti uumanna. Baallii walii dabarsaa deemne akka sirna kennaatitti. Kana godhuu ka qabu ammoo Abiyyi illee kana godhuu qaba. Dirqama. Kadachaa jirru isin warra waggaa 50tti aangomarra taa'u kana ka jijjiirama tokko ammoo fiduu hin dandeenye ka Oromoo tokko godhuu hin dandeenye ka Oromoo walii galchuu hin dandeenye ka maqaa dhiiga Oromootiin biizinasii madalagatu kana warri nu dhibe isin diktaatarri guddaa warri Oromoos cabse xawalwaalleen qabsoo Oromoo keessaallee baheetiin hin diina jala deemu isin. Wayyaanee walii oppiidiyoo cabsinee hangoo fudhanna warra jedheedha isin hin saalfattanii. Garuu yaa qaanyii teessan. Seenaan isin hin dagatu, seenaan isin balleessee jira, seenaan illee isin galmeesseera.